Deenyaa bakka misillee garaan hin dandeenye natti fakkaate hayyee maraafuu yoo dhufte karaan naa bilbilii jettee bilbila naa keessa. Okay achi booda dhufeen bilbilee fi wal arginee inni yoo dhufu zinnatu jedhee bareedee ijaaburratti uffatee dhufe. Indee lakki isaa miti anatu akka bakka bareeddu ta'ee argamu barbaadami yoo namni si barbaade akkasitti akka ta'u barbaade baay'ee irraa bareedee ture akkasitti na eegde shukki jettee wanni kun akka meedhe bakka maaltu obboleessa kee akkasitti amma Inumayyuu gaaffiin qopheeffadhee jiru amma naa deebisaniiru jechuudha. Kan hin dhagee iccitiidhaani amma barsiifatumaan dhiiraan miti ree abbaa warraatu haadha warraasaa gaafata barsiifatumaan. Garuu haati warraanis yoo gaafatteen yoo barbaaddeen homaa rakkoo hin qabu. Fedhiin garuu akka isheen garmaleessi barbaaddee akka isheen gara jaalala kanaatti si fiddee akka isheen abbaa warraa taatifatteen dhagee ture sobachuudha. soba baay'ee lafee jira argate akkanuma maqaa si balleessaadha malee isumatu qabsoo guddaadhaan as geenye actually by the way waan isin ajaa'ibu jechuudha yeroo tokko rabbitu taasisa bultii kana ani yeroo 3-4 ol bultii jaarrachuudhaaf jechuudha yaaleen ture kana durayyuu yaa fail godha jechuun bultii keessa seenee osoo hin ta'in baka walii gallee haasofnee waan maraafnee baka itti seenuuf jennu waan hoyi fail godha yookiin gama isiitiin yookiin gama kiyyaan yookiin jaalalli sun hin badaa yookiin maatiin didaa yookiin biyyaa baatii waan tokko baka ani immoo nama jaalala fagoo jiru jaalachuun barbaada nama jechuun narraa fagoo jiru because rakkoo fi bal'oo jiru waliin yoo qooddanne gammachuu jiru waliin argine gadda jiru waliin argine maal naa godha namni fagoo jiru waluma cinaatti ani kun yaada kooti baay'ee namoonni fagootti wal jaalatan mirga keessa jira rakkoo qaban keessa jiru akka kooti jaalatee miti namni akkasii jiru jireenyi garagaraa iddoo garagaraati akka ati dirqamtee jireenya tusi godha carraa jiruuti walitti dhufuuf immoo waa baay'ee yaala kanaaf wanni guddaan wal jaalatanii wal arganii waliin jiraachuu rabbi immoo yoo dhugaadhaaf ati yaaddu in taasisa waan ajaa'ibu nuti cidhamma social media irra deemu kana ani gaafan galgala galee social akkana facebookitu dhugaa scroll godhee fituu hin dadhabe ani post hin goone homaa kaisi kan keenya tokko post hin goone gammaatti profailii tokko qofan jijjiire malee namatu tiktok irratti illee hin goone yoon tiktok seenu guutuun waanuma godhachaa oole ani akkana godhachaa oole herdhan jedhe akkana ta'a oole soo maal sin jechuufi ciini hangas ga'u suni yoo xiqqaate ati lakkoofsaanis beekuu baadhu makiinaa 50-60 hin caalu konkolaataan jiru sadarkaa isaa kan eeggate kana hunda kan goone itti rabbumatu godhe malee guyyaa 8 keessatti mana kan namaa ijaaru bultii kan namaa dhaabu rabbii kan jedhu ergaan kaasuu barbaade san kan biraan asumaani immu kaina isinillee dagaa isinitti toleeranii dagaa asumaan kan biraa kan kaasuu fedhu fedhiitiin deebisa deebii kana namni nama qoosu kana nama akka barbaade kolfee dubbii mara qoosaatti jijjiire taphatu kana gaafa jaalalaa fi hajaa lubbuutiif si barbaade jedhee dhufu hinaman tuni gaa'illi immoo hajaa lubbuutii oliitii kanaaf akkamitti amantee fudhattee namni akka abbaa shittoo kuni hinaasa'aan kolfaan taphataa asitti waa jedhee darbee isiin beektaa biraa yaada ati akkamitti amante laki ani imraani ani wal bare abbaa shittoo miti imraanuma isaa ka seriously hojii isaarra baay'ee cimaa kabaja namaaf qabu nama qarqaaru ka jaalatu haala sanii wal barre malee abbaa shittoo tundaan ani imraaniin bare abbaa shittoo hin beeku qosaan beektu isin hin beeku garuu inni dhugaa godhee abbaa kiyyatti yoo himu abbaa shittoo inni qoosaa malee dhugaadha yoo dhugaa ta'e inni qoosaa malee gaa'ela isatti beekama abbaan kiyya yoo dhugaa ta'e bakka jaarsaa ergu jedhee itti hime yoo su jaarsaa ergu asii ari'anii yuushi baadiyyaatti galchan yoo dhugaadhaaf ta'e jaarsaa ergu yookiin atillee as magaalaa kanan teessu jedhanii akkasitti warra haadhatti abbaa shittoo gaasitee qoosaa xiqqoo isheetu warra nuun buusin hin deemu waan ta'eef waan gabaabduu ta'e daqiiqaa qabna gudduutti amma qoosaa kenna ka irra buufnu bani aadam kulliin keessan ijoolleen jechuu warri timirtinnaa fixxanii ittiin akkanumaan teettan fuudhaa jechuu maali yoo jettan
fuudha amma toyyoo ka walitti qabu maula jechuu gubbara rabbii walitti qaba jaartileen hiree ofii agartanii tiniin fudhattee dhufti jechuu gurbaaleen hiree ofiitiin dhufa jechuu maal jedhan beeytanii duraani agartanii tiniin durbaanotti fuudha hin horannaa lafti darabbiitiin qotanna hireen darabbiitiin horannaa anatu abbaadha rabbii gaditti hireen tarabbiitti hin guddatti jedha ijoolleen hin yaadina itti akkanaati dubartiinis dhiirris warri fuudha sodaatanii zamana kana keessa namni amma fuudha sodaate bara maali duraan amma dargaggeessa wayita akka kennaa abbootiin kennafa sadi fa'a fuudha ana akkas hin jenne intala sadi fa'a fuudha dargaggeessa duraanii amma tokkicha fuudhuuf waggaa 10 pilaanii jedhan san baasa sodaatina itti seenaa jenna takka fuudhaan sodaatina garuu immoo waan takkitti ma jenneen garuu immoo waan gaa'ilaaf barbaachisu waan murteessaa ta'e by the way waan pointii bareedaa kaaste gaa'ilaaf wanti barbaachisu namoonni baay'een konkolaataa maallaqa mana jedhu the first thing is mindset sammuudhaan bulchitamu sammuun kee gahaa ta'ee ga'eessa taatee sammuun kun maayindii kee bilchaateera obsan qaba bultii keessatti obsaa fi amanamummaan waan murteessaadha obsi taayoo isii waa balleessiti obsa qabaatta daa'ima ta'uu dandeetti tanatee fuutesu nama bultiin beekne ta'uu dandeessa ati laayivii dheeraa keessa illee dabruu dandeessa dabruu dhabuu dandeessa jalqaba irratti obsuu danda'a nama kana bulchuu danda'a jettee maayindii kee yoo qopheessiteedha malee maallaqas qabaattee fuutee namni maallaqa qabu ka fuudhee bilchina sammuu guddaa barbaada hedduu ulfaadhu asumaan immoo deebii eega dhuftan OBN deebii si waamee har'a asumaan eebbas mijuus waa baay'ee danda'amtaniitu OBN har'a taarikii dalage bani amma immoo kennaa addaa qabdu kennaan yeroo gaa'elaa misirroo faafira misirroo fa'uwisani uwwisa mitiire adonne xiqqoo siina dhukkubaan narri fajjisina abba isaan tunuuf uwwisa hayyuu gadaatu isin uwwisa uwwisa keessan fudhadha gaa'elli mataan saatu ho'a kana irratti dabalattaniinna dubarra akkas akkana uffata ka ilmaa ka intalaa ka hormaataa ka dagaagginnaa ka mul'ata abba offola waan ajaa'iba sinilleen ulfaadhaa hayyuu gadaa Ahmad Galatoo misirroota keenya sirna oromummaatiin sirna aadaa oromootiin haala kana fakkaatuun eebbisanii badhaasanii ammas baga wal fuutanii uwwisaniiru baga gammaddanii siniin jedhu galatoomaa baay'ee waan nu kabajanii yaamtaniif baay'ee galatooma gaa'ela gara caalu nuti an dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na ajaa'ibe jechuun maaltu jira seeti amma akkuma qoosnu wanti anaaf har'a jechuudha guyyaan kun anaaf adda maaliifi exaggerate gochuudhaaf osoo hin ta'in biyya kana keessatti biyyuma kana keessatti sadarkama biyyaatti artistii tokko yoo ta'u nama beekamaa fedhes haa ta'u miidiyaan biyyaa miidiyaan hangana ga'u kabaja hangana ga'u nuu kenne akka biyyaatti miidiyaa jiru kun miidiyaa yoo ETV EBS maal ta'e saniinitti aanee yookiin isaanii walqixa miidiyaa jirudha miidiyaa guddaadha miidiyaa saba bal'aati yoo xiqqaate manni miliyoona 60 70 hordofu miidiyaan kun sadarkaa dhaabbata hangana ga'utti nu kabajee nu ulfeessee gaa'ela keenya hordofee kanaan duras dhugaadha namni sadarkaa sagalee kiyyas ol naa baase miidiyaa kana dhugaa dubbachuudhaaf kabajaaf ulfina isinii qabuun isinii feessuu barbaada akka dhaabbataatti immoo sadarkaa kana nuu kennitanii sagantaa kana nuuf qopheessitanii an argeen beeku jechuun yoo duraan jiraateen beeka ta'e malee sadarkaa miidiyaatti nama tokko kabajanii deebii warra deebii yaamu miidiyaadhaan kun isa jalqabaati anis nama jalqabaa san ta'uu kiyyaaf hedduun boona isinis immoo miidiyaa akkasii ta'uu keessaniif miidiyaa hangana nu ummata keessa gadi buutanii nu wajjin waan nu goonu waan nu keessa jiru nu wajjin hordofaa wajjin akkanatti anamma akka waan mana kee jirutti haasa'a malee waan istuudiyoo keessa jiru natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudha istuudiyoo biraa yeroo seentu inda qitaa kun amma akkuma waan mana keetti isii wajjin haasa'aa jirutti ishiinuu sodaattee innaan reefu yeroo jidduudhaan laallu hin sodaanne waan natti hin fakkaanneetti akkasitti fiil goona kanaafuu sadarkaa kana nuu kennitanii kana nuu qopheessuu keessaniif hedduu galatooma ulfaadha I don't know akkam jedhee akka ibsu Imraanis fedhiinis hedduu ulfaadha Imraan addumatti immoo daawwattootaaf hordoftoota isaatiif kabaja guddaa qaba gaafa nuti yaamnus
bakka kamurraati sardameellee ta'u dafee istuudiyootti kan nu argame daawwattoota keenya kabaju kana boodas waliin hojjannaa hojii bakka guddaa akka geettus shakkii hin qabnu gaa'illi keessan gaa'ila yeroo qorraas ho'u haa ta'u walitti urgaa akka dammaa walitti mi'aa ulfaadha abbaan gadaa ka isaan irraa hafe'an immoo hayyuu gadaa irraa kan hafe isiniif gumaache dhangaa dhiyaate immoo walumaan nyaanna. Hordoftoonni keenya immoo qophii gumaataa haa hordofanii ammas bakka jirtan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Dhangaa waliin nyaanna ulfaadha. Me kotaan eebbisaati Lukaas. Eebbisa. Kotaan eebbisa. Konfoltii rabbi haa taasisu. Miimaa offoluu rabbi haa taasisu. Argitee kan xiqqaa. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii gumaataa torbaanitti qabiyyee garagaraa keessummaa affeerachuudhaan isin biraan gahudha. Akka itti jaallattuun ibsiifneeti. Baay'een si jaalladha. Akka dhagamu. Anaaf inni jechuun akka ija lamaanii. Dhagamuu jedhaa jira. Akka ija lamaanii tanaan ija kee lamaan keessaa kan filattu kan walqixaa. Takkitti malee. Hagas mara si jaalladha. Rabbi umrii kee haa tursiisu. Thank you. Nagaa wajjin. Ija lamaan keessaa waan filadhuun qabu akka ajaa'ibaatti ibsita. Amma immoo dabareen kana bashittooti. Waan silaa jedhamu isin jette kaa akka ija lamaanii ta'e jette san caalaa wanni sun jiru garuu adilleen akka lubbuu kiyyatti si jaalladha. Bakka Lukaas nu lakki Naasir. Naasir. kun amma kun maahii wajjin waan wayii wal keessaa qabdu. Lakki. Sherri ta'e sirratti xaxamuun oollee. Abbu shakki nu warri dhiirotaa kun. Anis kuban qabu. Dhiibbamaa jirra. Maal salphaadha? Salphaadha. Akkuma isheen jetteeni atillee achi oomishte waa wal harkaa qabdan jechuudha. Garuu waan namatti tolu immoo sagaleen keellee kilooleedha. Itti roobsiif ka. Si malee didee koo garaani hangam fagaatollee karaani na hiddite summii jaalalaani boqonnaa siif dhabdee tosamuuni siifan hima onnee kootirraa waadaa siif galan deemu har'aa miilan deeme fagaachuu mala jibban beeytu onneen jaalalaa. Namni suwan fedhe haa odeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu sumaaf na dhawaatti onneeni yaa habiibti narraan fagaatini ansiif seene kana waada jaalala nan jiraachuu barbaada. Hedduu galatooma.